Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo nageenya keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isinaa dhaqqabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin cufaa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Baroodaa isin daawwachiifnaatiin amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jawwaanis Muhammad Ahmadiin gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin affeerram. Cufaa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Baroodaa kana irratti dubartoonni keenya maatiin barattoota akkuma aadaa Oromootti uffata aadaatiin miidhaganii nyaata aadaa Oromoo godhanii fidanii haala miidhagaa kanaan sirna cufiinsaa taasisaniiti jiran. Dura bu'aan mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Baroodaa kabajamoo barsiisaa Tashaalee Araarsaa haasawa baga nagayaan dhuftanii keessummootaa fi maatii barattootaatiif taasisaniiti jiran. Tole kabajamtuu aadde Dastuu Abdii itti gaafatamtuu paartii badhaadhinaa magaalaa Baroodaa akkasumas kabajamoo obbo Suufiyaan Abdurrahmaan ittaanaa bulchaa magaalaa Baroodaa akkasumas kabajamtuu keessummaa kabajaa keenya Sister Filseenee kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota maatii barattootaa kabajamtoota barattoota keenya akkasumas kabajamtoota koree mana barnootaa hundummaan keessanuu guyyaa seena qabeessa kana guyyaa waan amata guutuu itti lafaa baane yookaan itti dhabaa baane guyyaa addaa kana baga geessan baga waliin geenye jechuun barbaada. Laffaatii keenya amata guutuu gochaa baane keessatti guyyaa cufiinsaa jechuun yookaan guyyaa barnoota itti dhaabnee gallu osoo hin taane guyyaa barnootaaf yookaan qophii barnoota itti aanuutiif boqonnaa fudhannee barnootatti deebinu jechuudha malee barnoota irraanfannee takka ammoo waan duratti barachaa turre awwaallee bira dabarree hojii biraatti dabarre jechuu osoo hin taane barnootaaf sammuu haaraadhaan yerootti qophoofnu waan ta'eef hundummaan keessanuu maatii barattootaas ta'ee barattoonni deeggartoonni barnootaa hundummaan keessanuu xiyyeeffannoon barnootaaf kennamu kan yeroo durii fi kan yeroo ammaa wal bira qabnee kan ilaallu yoo ta'e kan yeroo ammaa kun dhugummaan mootummaa keenya sirna keenya yeroo keenya jechuudhaan xiyyeeffannoo kennine hundummaan keenya fedhii barnootaa qabaachuun keenya waan baay'ee nama gammachiisudha. Nutilleen hawaasa barattootaatti akkasuma barsiisota keenyatti hedduu isin gammannaa baay'ee isin jaalanna. Asumaan itti fufee haasawa baniinsaa kanan gana yoon jedhe sirna gabaasaatiin walitti waan deebinuuf haasawa baniinsaa asumaan kan nu taasisan aadde Dastuu Abdii gamanatti naffeeraa kabajaan naasimadha. Galatooma akkam bultan nagee qabdanii kabajamtoota itti aanaa bulchaa magaalaa Baroodaa obbo Sufiyaan Abdurrahmaan kabajamtoota barsiisota keenya kabajamtoota maatii barattootaa kabajamtoota koree mana barumsaa kabajamtoota keessummoota keenya iddoo garaagaraatii dhuftanii qophii tan akkanatti nuuf miidhagsitan kabajamtoota barattoota keenya baga guyyaa kanaan isin gee baga waliin nu geenja. Kanatti aansee aduu keessallee jirtanii hooma gaggabaabduu takkaa fi lama jeetiin isinirraa bu'aa. Manni barumsaa kun barattoonni keenya asitti akkanatti baratanii guyyaa har'aa kanaan isaan ga'uun gammachuu guddaatu nu dhaga'ama. Barumsa jechuun kan durii fi kan ammaa garaagarummaa qaba jechuudha.
yeroo nuti barannu sila badhaasni garagaraa akkana qophaa'e kun yeroo keenyaa jiraate bakka kanaa ol jirraa jechuu barattoonni keenya amma barachaa jiru barsiisonni maatiin keessanis isin jajjabeessaa isin bira dhaabbachaa waan jiraniif jabaattanii barattanii bakka guddaa akka geessan abdii qabnaa. Kanumatti aansee kaniin jechuu barbaadu maatiin barattoota azirtan mana barumsaa keenya kana manni barumsaa keenya kun magaalaa Baroodaan fakkaatu dhugumatti amma baadiyyaa keessa yoo deemnee ilaalle mana barumsaa akkanaa kana hin jiru jechuu manni barumsaa kun anillee manuma barumsaa kanatti hin baradhee asirraa biyee aziraa jechuu ammallee carraa rabbi na godhee asin na deebisee asii uummata kiyya tajaajilaa waan hin jiruuf mana barumsaa kana hawaasni magaalaa Baroodaa bakka wajjin dhaabbannee mana barumsaa kana akka jaaru daree dabalataa tahaaromsuu barbaaddellee ni jirti tanallee waliin taanee hawaasni magaalaa Baroodaa akka nu wajjin dhaabbattan asumaan dhaamsa kiyya dabarsuun barbaada. Wanni jechuu barbaade asirratti mana barumsaa kana meeqisuma asii baatan akkanuma keessa deemaa laala. Ijoolleen keejii tana mana barumsaa bareedaa kana barattee asii baate yeroo kutaa takka achii ol dabaranii dhufan mana dhukkee keessa tattaanii jechuu ijoollummaan keejii barattee ol dabartatunuu sammuu isaaniitti mana barumsaa bareedaa kanarra kursii bareedduu irra taa'anii baratan yeroo kutaa takka dhufan kursiin isaanii bareedduu miti bakki isaan ta'an dhukkee qaba hedduudha nama dhagamaa jechuu mana barumsaa kana keessa yoo ol deemtee ilaalte akka nama tokkootti akka lammii tokkootti akka jiraataa magaalaa Baroodaatti yoo ilaalte hedduu nama dhagama mana barumsaa kana nutis akka mootummaatti isin cinaa dhaabbannee isinis akka uummataatti hawaasni magaalaa Baroodaa kun nu cinaa dhaabbattanii mana barumsaa kana yoo waliin suphnee kajaaruu barbaadus jaarre asumaan hawaasni maatii barattoota waa danaa galtanii jechuu akka mana barumsaa kana nu cinaa dhaabbattanii waan inni barbaaduun dallee mana barumsaa taatu suphaa mana barumsaa kursii suphaanis ni jirti nu cinaa dhaabbattanii mana barumsaa kana nuuf deeggartan kabajaa bulchiinsa magaalaa Baroodaatiin isin gaafadhaan isiniin jira. Akkam jettamee mana barumsaa kana nu cinaa dhaabbattanii mee harkaan agarsiisaa na cinaa dhaabbachuu keessan. Hayyee galatoomaa ulfaadhaa. Waajjira barnoota aanaa Gooroo guutuutti garee inspeekshinii barnootaa kan ta'an kabajamoo obbo Saamu'eel Girmaa haasawa gabaabaa taasisaniitu jiran. Hedduminni keenya qabeenya keenya jechuudha. Kanaaf manni barnoota barattoonni biyyaaf oolan maatiif oolan akkasumatti guddina biyyaatiif dhaabbatan karraa burqu waan ta'eef jecha barattoonni har'aan tana qabxii futaniif kan boru mana barumsa bultii addaa seenan iddoo adda addaa irratti deeman waan ta'eef jecha maatiin keenya akkana bira dhaabbattanii ijoollee tana eebbisuun keessan kun baay'ee nu gammachiisa. Baga gammaddan baga waliin gammanna jenna. Kanaafuu akka waajjira bakka buunee haasawaa kana gochuudhaaf carraa waan arganneef baay'ee galatooma jenna. Walaloo barnootaa tan ergaa guddoo dabarsetum barataa Adnaan Jamaal waltajjii kanarratti dhaleessuudhaan waltajjii garaa rooraaseetu jira. Jirtu lammii kan koo akkam naaf jirtanii isinis kan kooti anis kan keessanii akkam jirtu hunduu nagaa naaf qabdanii akkam jirtu hunduu nagaa naaf qabdanii. Jalqaba irratti maqaa koo siif hima barataa Adnaan Jamaaliin jedhama. Kan yeroo laattan baay'ee galatooma meenaa dhaggeeffadhaa obsaan gaduma meenaa dhaggeeffadhaa obsaan gaduma. Lammii koo kan naaf ta'e hirkoo galataan siif galchaa ani guyyaa tokko hedduun si jaalladhaa ani baroodaa koo hedduun si jaalladhaa ani hawaasa koo. Malmalee maal qabna jibba fageessinee nuti wal jaallanna jibba fageessinee nuti wal jaallanna.
tokkummaan jiraannaa tokko taanee jirra rakkoo nutti dhuftus walii wajjin furra gammachuuf jaalalaan eebboon gammachuuf jaalalaan eebboon firra guyyaan irraa kun bar guyyaa gammachuuti xumura goolabbii mana barumsaati kan irraa galfatu namuu callaasaati hanguma qotate irraa galfataati hanguma qotate irraa galfata arras kunoo dhufee si dura dhaabbadhe lagaaf gaara ba'ee walis sassaabbadhe kan inni naaf laatee mudhii koo hidhadhe arras sin gorfadhaa mee ija jabaadhe arras sin gorfadhaa mee ija jabaadhe barnoota ammallee barnootaan qaroomtee nama addaa taata mataa kee jijjiirtee biyya kee jijjiirta dhaloota boriitiif seenaa dabarsita galmee jeenesbuukii irra galmeessita barnoonni ifaadha siif kenna furmaata barnoonni ifaadha siif kenna furmaata barnoota baradhuu nama addaa ta'e jabaadhuu baradhuu bakka guddaa ga'i addunyaa daawwadhuu ji'a gubbaa ba'i qilleensa qoradhuu hawa keessa taa'i biyya kan kee tiksi bakka takka taa'i biyya kan kee tiksi bakka takka taa'i barnootaan bal'isii keessa sammuu keetii beekumsa buurrii hundeen barnootaati barumsi ifaadha ibsaa dukkanaati barumsi ifaadha ibsaa dukkanaati Pura beekumsa abdii fuula dura barnoonni beekumsa sammuu doomee qara learning change before ever sammuu kee jijjiira learning change before ever sammuu kee jijjiira inni qilleensarra kaasee balaliisu inni mana murtii seera raawwachiisu muummee biyyaa ta'ee kan biyya kunuunsu barnootaan achi ka'ee gurraan na dhageessu barnootaan achi ka'ee gurraan na dhageessu Mena dhaggeeffadhu seenaadhaan siif hima seenaa nama addaa seenaa nama cimaa obsaan dhaggeeffadhu mee hangadhuma obsaan dhaggeeffadhu mee hangadhuma ni baradha jedhee erga manaa ba'e mudhii isaa hidhatee jabaatee qophaa'ee rakkoo itti dhuftuuf yooma gadi jedhe obsumaan baratee waggaa meeqa taa'e obsumaan baratee waggaa meeqa taa'e gaafa tokko mana barumsaarraa xalayaan ergame harmeesaa gaariitti xalayaan geeffame harmeesaa xalayaa yeroo bantee laaltu ilmi kee barnoota inuun dhaggeeffatu gurri rakkoo qabaa barsin dhaggeeffatu kana booda sitti deebi'een baratu kana booda sitti deebi'een baratu harmeesaa rifattee waraqaa sallaaltee waraqaan akkanaa mana barumsaarraa akkamiin ergamte jettee harmeen mucaa quba ishee nyaatte jettee harmeen mucaa quba ishee nyaatte Mucaanitti dhufee maali jedhee gaafate harmeenis tasgabbiin ilma isheetti himte harmeenis tasgabbiin ilma isheetti himte harmeen akkas jetteen dhagayaa bakka kana harmeen akkas jetteen ilmi kee jabaadha sammuu isaas bal'aadha nu barsiisotarra isaatu jabaadha nu barsiisotarra isaatu jabaadha nu nama nu walii barsiisuu rakkoodha kanaaf haala gaariin mana barsiifadha kanaaf haala gaariin mana barsiifadha ergan jetteen harmeen isaa gaaromminni haadhaa nama gammachiisa gadda kan keempeetu gammachuma keetii ishee gammachiisa harmeetiyya umriin haadha irradhu Chacha waraqaarraa san garagalchitee faallaa dubbii sanii gootee itti himte faallaa dubbii sanii gootee itti himte ilminis gammadee gammachuun guutamee jedheen harmee isaatiin kitaaba naaf bittaa si wajjin hin deeme ilma ishee fudhattee magaalatti baate waan inni barbaadu hundaa itti bitte barnoota barsiisuu manatti jalqabde sirriitti barsiifti hamilee isaa hiite sirriitti barsiifti hamilee isaa hiite Osuma baratuu barnootaan jabaatee manneen laaboraatoorii moggatti ijaarratee keemikaalaaf sibiila hundatti bitatee keemikaalaaf sibiilaas hundatti bitatee yeroo dheeraa ture achitti dabarsaa wanta inni hojjetutu addunyaallee ibsa waan inni hojjetetu addunyaallee ibsa
wanta inni hojjetu addunyaan ibsa waan inni hojjete otoo hin agariin armeen irraa duute obsaan jalaa hafe garaa isaa hidhate obsaan jalaa hafe garaa isaa hidhate ampulii hojjete addunyaa mul'ise Toomaas Edison beektuu kan addunyaa ibse Toomaas Edison beektuu kan addunyaa ibse beekumsa isaatiin har'a kunoo ifaan addunyaa ol geesse eega rabbii guddaa isaatu nuuf ibse beekumsa isaatiin har'a kunoo ifaan addunyaa ol geesse. Kanaaf barannu gamtaan lafaa kaane barnoota keenya irratti cimnee xiyyeeffannee yeroo mana gallees gajjannee dubbisne barsiisota keenya sirriitti hordofne bakka guddaa keenya jabaannee yoo baranne bakka guddaa ni keenya jabaannee yoo baranne. Haadhaa fi abbaan keenya lafaatii meeqaan nu guddisanii haadhaa fi abbaan keenya. Haadhaa fi abbaan keenya lafaatii meeqaan nu guddisan oliif gadis ca'anii rakkoo meeqa barnumaaf argani oliif gadis ca'anii rakkoo meeqa barnumaaf argani haa baratan jedhanii qalamaaf daftaraas nutti bitani haa baratan jedhanii qalamaaf daftaraas nutti bitani galchineetu waan finnu haadhaa fi abbaan koo galata keessanii maaloo barsiisota keenya kan nu barsiiftanii dukkaana wallaalaa nurraa ibsitanii baay'ee galatoomaa galanni keessanii baay'ee galatoomaa galanni keessanii barsiisota kan koo hunduu isiniin jaaladha waggaa dheeraa tura umrii naaf dheeradha otoo gaddan arkin gammachuun jiraadha otoo gaddan arkin gammachuun jiraadha. Waan tokkoon dubbadhaa otoo gad hin buune osoo nas hin deemne dubbadheetan bu'aa waan dhisuun hin taane dubbadheetan bu'aa waan dhisuun hin taane. Lammii koo ilaala barri kun ajaa'iba haala gowwaa ilaalee keessi koona dhukkuba gowwaan silaas gowwumaa jechuma arge darba kallattii hundaan beeku marii qabu arraba jecha gowwaatiif jedhee hamileen koo yoom caba jecha gowwaatiif jedhee hamileen koo yoom caba. Garaan isaaf na laalataa keessa koonna dhukkuba garaan isaaf na laalataa keessa koonna dhukkuba kottu jedhee waliin qabu duubatti maaf wal dhiiba kottu jedhee waliin qabu duubatti maaf wal dhiiba. Dhagee obbolaa koo wanta si dhaammadhu ati na faarsiteef orool hin dooradhu ati na arrabsiteef nillee gabaabadhu kan ol qabee gaqqabus rabbi qofaa beekadhu kan ol qabee gaqqabus rabbi qofaa beekadhu. Sirraa hin fudhanne ansi duran dhaabbanne kan koo rabbumaatu olirraa naaf kenne deebisiif hin taatu waan deebi'uu hin taane atis kan keetitti maaf hin fayyadamne. Kaniin qabadhee dhufe arraaf hanganumaa waan na dhaggeeffataniif baay'ee galatoomaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo kutaan tokkoffaan cufaa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Baroodaatti qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti daawwattan kana tureeti kutaa lammaffaa bal'inaan qabannee hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jennam.